odeeffannoo keenya maddeen alaatitti yoon darbu marsaa mo'atanii darbu kan kilaboota 16 hirmaachisu waancaa liigii Ingilandi yookaan Karabaa'u kan argannu har'a galgala sa'aatii 3:45 eegaleeti. Taphoonni kunneen kan taphatamanii kilaboonni Ingilandi jajjaboon morkii kanaan shaampiyoonii liigichaa Niwukaastil dabalatee ni taphatu. Arsenaal sa'aatii 3:45 eegalee bara kana waancaa tokkollee yoo ta'e milkeeffachuudhaaf kutannoo akka qaban leenjisichi taphattoonni kan isaan ittiin ibsaa jiran bara 2020 erga waancaa FA Ingilandi injifatanii bara kana waancaa tokkollee ta'u milkeeffachuudhaaf imala isaan eegalan keessaa inni tokko waancaa Karabaa'u kana tariiti. Arsenaal erga Mikel Arteta bara 2019 qacaree waggaa 6 keessatti waancaa tokko kan inni ittiin injifatee har'a morkiin Arsenaal Brighton waliin taasisu gamanuma kan eegamudha. Arsenaal liigichaan injifannoon itti fufeera. Brighton ammoo Manchester Unitedin injifatamuudhaan kan isaan walitti dhufanii garaagarummaa kilaboota qaban kilaboota liigidhaan goolii hedduu keessummeessanii fi gooliin itti hin galle. Arsenaal goolii keessummeessaa hin jiru. Liigichaan goolii 3 qofa kan itti galee Premier League England garaagarummaa qabxii 4tiin morkattoota isaa caalee dursaa jira. Mikel Artetaan taphattoota dargaggoota fayyadamu jedhamee eegama. Tapha har'aa kana isaan keessaa Max Doman taphattoonni kunneen har'a jalqabarraa akka seenanidha. Miidhama wal qabatee William Saliba, Gabriel Martinelli miidhamarra kan isaan jiranii. Taphattoota kanaan dura Martin Odegaard dabalatee taphattoonni hedduun miidhaman garee har'aa kanaan ala ta'anillee filannoo baay'ee qabaachuun Mikel Arteta dargaggoonni garicha abdii kan isaanitti horan ta'uu isaanii tapha har'aa kanaanillee injifannoodhaaf tilmaama argataniiru. Walumaa gala tapha har'aa kanaan Mikel Artetaan dargaggootaan taphachuudhaaf akka qophaa'an kan inni dubbate. Tapha kana ilaalchisee waliigaltee Arsenaal waliin qabu dheeressuudhaaf kan waliigale Bukaayoo Saakaa yoo xinnaate barri dorgommiin kun bara yoo xinnaate waancaa tokko malee ittiin xumuruu miti waancaa tokko milkeeffannee xumuraa jedheera. Tariitii bara kana Arsenaal waliin kilaboonni morkatan Premier League Englandin ga'umsi isaan ittiin mul'isaa jiran walii faalladha. Arsenaal goolii keessummeessaa hin jiru. Goolii galfatee garuu qabxii 3 fudhatee baadha kan inni jiru. Waancaa Champions League Awuroopaatiinis akkasuma Premier League Englandinis waancaa Karabaa'u kan har'aa kana dabalatee tariitii Mikel Artetaan barri kun bara isaaniif milkii akka ta'edha. Garuu qeeqa tooftaa taphaatii wal qabatee Mikel Artetaan tooftaa taphaa Stoke City kanaan dura hordofa jechuudhaan qeeqni itti hammaate. Isa kanaaf Mikel Artetaan hangas mara baay'ee waan itti dhiphatan hin fakkaatu. Deebii yeroo kennanitti namoonni tooftaa taphaa Arsenaaliif deebii kennan yookaan immoo dubbatanii waa'ee Arsenaal mul'anni keenya eessa akka jiru kan hin hubanne yaada jedhu kan isaan ittiin kennanii. Kanas ta'u tapha sa'aatii 3:45 eegalee Brighton waliin taphatan kanaan Arsenaal injifannoo walitti fufisee yeroo 11 walitti aansee injifachuudhaaf erga Liverpool mo'ame Arsenaal hanga ammaatti bara dorgommii kana dorgommii hundumaan hin mo'atamne. Taphoota birootiin dhiibbaa hamaa keessa kan jiru Zares Liverpool Crystal Palace waliin taphata. Crystal Palace kilaba bara kana Premier League'dhaan jalqaba Liverpool mo'ateedha. Imala Liverpool injifannoo kan dhaabe bara kana Crystal Palace ture. Sana booda Chelsea, Manchester United jedhanii wal duraa duubaan Brentford Liverpool irratti irree isaanii cibsatanii injifannoo irratti kan isaan galmeessitanii taphoota 4 Premier League walitti aansee mo'atameera. Liverpool dorgommii hundumaan taphoota 6 keessaa 5 bara kana injifatame. Arne Slot dhiibbaa hamaa keessa kan isaanii jiranii. Inumaayyuu xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduun akkas jechaatiin jiru. Ammatti leenjisaan Liverpool Arne Slot dabalatee taphattoonni isaanii ofitti amanamummaa dhabaniiru jechuudhaan leenjisaan kun hangam kana booda garicha ijaaruudhaaf akka isaanitti ulfaatu fi kan xiinxala kana kennaatiin jiran. Kanas ta'u Liverpool dorgommii bara kanaa Premier League'dhaan Crystal Palace mo'amus taphattoonni isaan qaban Crystal Palace's ga'umsi inni as dhiyeenya mul'isaati walitti aansee hin mo'anne. Crystal Palace waancaa liiga Awurooppaa dabalatee muudhanii dorgommiilee kanneen kilaboonni kunneen kan isaan walitti dhufanii torbee 9ffaa Premier League Englandiitiin 3-2 Brentfordin kan mo'ame Liverpool amma injifannootti deebi'uudhaaf garuu taphni kun murteessaa akka isaaniif ta'e dursaan taphattoota Liverpool Virgil van Dijk yaada isaa kenneera. Amma imala kana jijjiiruudhaaf kutannoo nu barbaachisa, hundi keenya tokkoomuu nu barbaachisa yaada jedhuudhaaf Van Dijk kan inni dubbate. 4 walitti aansitee yeroo mo'atamtu tariitii kun isaaniif dhiibbaa hamaa keessa akka jiru seenaa Premier League Englandiitiin tarii amma Liverpool yaaddoo guddaa keessa kan galche keessaa kanaan dura kilaboonni taphoota jalqabaa 4 walitti aansanii mo'ataman shaampiyoonii liigichaa ta'anii bara itti aanutti sadarkaa maaliin xumuran kan jiru premierleague.com ragaa baasanii kanaan dura bara 2016-17 Leicester City shaampiyoonii erga ta'e booda bara itti aanu sadarkaa 12ffaadhaan kan inni xumure taphoota 4 walitti aansee erga mo'atameetiin booda Liverpool mataan isaa bara 2020-21 erga shaampiyoonii ta'eetiin booda Jurgen Klopp jalatti bara itti aanu sadarkaa 3ffaadhaan kan inni xumure. Manchester City bara darbe shaampiyoonii erga ta'e booda walitti aansee akkuma Liverpool kana sigigaatee sadarkaa 3ffaadhaan kan inni xumure. Liverpool bara kana kan jedhu gamanuma
yaaddoo guddaa garee Arne Slot akka ta'edha kan himamaatiin jiru. Akka yaada xiinxaltoonni jedhanitti yoo ta'e gareen Pep Guardiola bara darbe kan Liverpool bara kana imalli isaanii jalqabbiin gaarii ta'e gidduutti gufachuu isaanii wal fakkeessuu danda'a jechuudhani. Taphataan duraanii Aston Villaadha Nigel Shola Rio Korke akkas jechuudhaan garee Arne Slot kana dhuunfaa irratti ga'umsa hundaa'e malee garee Arne Slot akka gareetti qindaa'e hin argine. Keessumattuu ammoo Florian Wirtz akkasuma Mohamed Salah sararri ittisaa Liverpool qindoomina dhabuun filannoon 11 Liverpool torbeetti kana qabatee dirree seenaa jedhameeti ittiin eegamu hanga ammaatti adda bahuu dhabuun Liverpool dhiphina kana yookaan yaaddoo amma keessa galee kana itti fufuu danda'a jechuudhani. Sodaa garee Arne Slot keessa jiru kan isaan ittiin ibsani. Odeeffannoo keenya kan biraatiin waancaa Karabaa'uudha kanaani. Manchester City Swansea City waliin kan inni taphatu kilaboonni kunneen lamaan erga bara 2021 as yeroo jalqaba waggaa afur booda kan isaan waliin taphatan taphoota 3 darbanii Manchester City 3 mo'atee goolii 11 fi 3 kan inni ittiin mo'ate tapha Premier League Englandin Aston Villaadhaan injifatamuun isaanii yaadatama. Manchester City taphoota 9 booda mo'ameera. Taphattoonni akka Omar Marmoush, Raya Charke jalqabarraa tapharraa kanaan dargaggoota waliin akka seenanidha. Manchester City Champions League Newcastle Tottenham waliin morkiin taasisanis gamanumaa kan eegamudha. Waggaa 71 booda Newcastle bara darbe waancaa Karabaa'u kana injifatee deeggartoota Newcastleitti onnee horuu miira horuu isaa ni yaadatama. Lamaan isaanuu Premier League Englandin torbee kana injifachuudhaan kan walitti dhufanii Thomas Frankin durfamaa Tottenham bara kana garee cimaa ta'ee dhiyaateera. Eddie Howe jalatti garuu Newcastle injifannoo walitti aansaa galmeessuudhaaf kan itti ulfaate. Tapha biraa Chelsea injifatamuu Sunderlandin irra ga'een booda Wolves waliin taphataa. Chelsea Enzo Maresca jalatti dargaggoota hedduu filannoo taphattoota baay'ee qabaatus garuu taphoota walitti aansee mo'achuudhaaf bara itti ulfaate jechuun ni danda'ama. Premier League England torbee saglaffaadhaan dirree isaa Stamford Bridge Sunderland bara kana Premier Leaguetti ol guddateen dursaa eega ture booda 2-1 injifatamuu isaa ni yaadatama. Enzo Maresca kan tapha kana ilaalchisee Garnaachoon ga'umsa harka dhibba Manchester United keessatti mul'isaa jiru san amma Chelsea keessatti of hin arganne amma cimee hojjetaadha kan inni jiru jedheera. Kanas ta'u garuu taphataa murteessaa Chelsea akka ta'edha kan inni hime. Odeeffannoo keenya kan biraan Serie A Italy taphoonni torbee saglaffaa har'a taphoonni gara 6 ta'an ni taphatamu. Isaan keessaa Naapooliin kaleessa taphatee dursummaa isaa gara qabxii 3tti kan harkaa bal'ise. Leenjisaa isaa geggeessee leenjisaa haaraa qacaruuf kan dhiyaate. Juventus har'a morkiin inni Udinese waliin taphatuun leenjisaa gargaaraadhaan ni durfama. Osoo jennu Juventus leenjisaa haaraa qacaruudhaaf itti dhiyaateera. Luciano Spalletti Napoli waggoota 32 booda waancatti deebise. Sana booda garee biyyaalessaa Italy leenjisaa ture. Amma Napoli booda kilaba biraa Juventus leenjisuudhaaf walii galeera jechuudhaan miidiyaaleen Italy gabaasaa kan isaan jiran. Ammaaf garuu tapha har'aa kana tapha Juventus fi Udinesedha kana leenjisaa gargaara kan ta'anii fi amma yeroodhaaf leenjisaa ta'uudhaan kan qayaran Massimo Brambilla ni dursu jedhameera. Juventus taphoota 3 walitti aansee mo'ameera. Dorgommii hundumaan taphoota 6 darban injifachuu hin dandeenye taphoota 8 irra qabxii 12 qofa walitti qabateera. Liigichaan taphoota 3 injifatee 3 qixabee 2 mo'ameera. Napoli Juventus tapharraa kanaan filannoo taphattoota sarara fuulduraa ima Dusan Vlahovic teessoo jijjiiratirra akka taa'uu fi Kenan Yildiz sarara fuulduraa Juventus akka dursuudha. Roman Parma waliin ni taphata. Roma kan injifatu yoo ta'e qabxii isaa amma 18 qabu. Napoli waliin qabxii 21 gaachuudhaan morkii waancadhaaf qaban gamanuma kan itti cibsatan yoo ta'u Como Hellas Verona waliin taphoota Serie A Italy har'a taphatamanidha. Taphoota birootiin Inter Milan Fiorentina waliin taphoota taphatan keessaa ni eegama. Inter Milan amma qabxii isaa akka barootaan darbanii tariiti. Napoli AC Milanis morkataa ta'uun taphoonni akka kilaboonni akka Como osoo eegamin qabxii isaa fudhachuun isaanii rakkoo bara kana akka itti ta'edha. Ta'us garuu tapha har'aatiin Fiorentina waliin morkii isaan taasisanii gamanumaa kan eegamu torbee 8ffaadhaan ammoo Napoliidhaan goolii 3-1 injifatamuu isaanii ni yaadatama. Kana keessaa bahuudhaan yookaan immoo sadarkaa 3ffaarra jiran irraa gara qabxii 18 ol guddifachuudhaan morkii taasisanii Bologna Torino waliin Genoa ammoo Cremonese waliin taphoota Serie A Italy taphatamanidha. Odeeffannoo keenya kan biraatiin keessumattuu Vinicius Junior argana. Darbii El Clasico marsaa 265ffaa Real Madrid Santiago Bernabeutti Barcelona waliin taphatee 2-1 injifate irratti taphataan sarara fuulduraa kan Real Madrid garee biyyaalessaa Brazil Vinicius Junior yeroo jijjiiramee bahu miirri inni mul'ise deeggartoonni Real Madrid akkasuma immoo warri taphicha daawwataatiin turan Junior amala hin malle mul'ise jechuudhaan qeeqaadha kan isaan turanii. Taphicha booda inni iyyuu osoo hin turin yaada miidiyaadhaaf kenneen yeroo hunda jijjiiramee kan bahu ana jijjiiramee bahuun kee itti fufataanan
Real Madrid gadi lakkisuun kiyya ni barbaachisaanaan gadan lakkisaa jedhe yaada miira aaritiin guutameen booda taphichaa booda kan inni dubbate har'a garuu taphatichi qomaa kooti shaakala narraa barbaachisu hojjedheera tapha har'aa kanaan garuu tapha sanaan daawwattoota akkasuma immoo deeggartoota Real Madrid anatti muufatan miira ani mul'isetti muufatan pirezidaantii Real Madrid dabalatee dhiifama naaf godhaa dhiifaman gaafadhaa jedheera miirri natti dhagahame amalli ani mul'ise jibbeensa Real Madrid akka hin taane hundi keessan ni beektu sababan Real Madrid keessa turee fi maal akka ta'e kabajaan ani fi jaalalli ani Real Madrid qabu olaanaa akka ta'e ni beektu miirri ani mul'ises jaalalaaf kabaja Real Madrid irraa qabuuf hawwiin ani tapha injifachuudhaaf qabu ture jechuudhaani taphichaan booda yookaan immoo tapha sanarratti miira inni mul'ise akka itti gaabbe har'a karaa toora miidiyaa hawaasummaa isaatiin kan inni maxxanse Vinicius Junior bara 2018 Flamingo irraa Real Madrid kan mallatteesse Junior taphoota gara 335 taphate goolii 111 galcheera taphataan kun waancaa Champions League Awurooppaa 2 La Liga 3 dabalate waancawwan gara garaa 14 kilabicha waliin fudhateera amma inni gara Saudi Arabiyaa deemuu danda'u jechuudha miidiyaaleen Spain hedduun taphataa kana qeeqar kan isaan turanii yeroo jijjiiramee bahutti miirri inni mul'ise iddoo teessoo taphattoonni ta'an dhiisee gara kallattiidhaan iddoo biraatti kan inni bahe leenjisaa kilabichaa Xavi Alonso waliin illee miirri isaa walitti mul'isan gaarii hin turre hiriyaa biyya isaati Rodrigoodha jijjiiramee kan inni daqiiqaa 72 irratti akka bahuudhaaf kan itti murtaa'e sana booda garuu deebi'een maayyuu taphichi yeroo xumuratu ammoo miirri inni dirree keessatti Lamine Yamal irratti mul'isuudhaaf tures taatee addaati kan inni ture kanas ta'u garuu inni amma dhiifama gaafateera Real Madrid murtee kanarratti dursee dubbatee ture ammatti waa'ee adabbii yookaan leenjisaa yookaan taphataa hin adamnu kan irratti murteessuu qabu Xavi Alonso qofa jedheeti kan inni ture Kevin De Bruyne yoo xiqqaate ji'oota hamma 6 dirreedhaan fagaata jedhameera har'a yaalii baqaqsanii wal'aanuu taasifateera taphataan kun tapha Naapooliin goolii 3-1 Inter Milaan injifate irratti kan inni miidhame yoo xinnaate ji'oota 5 hanga 6 dirreedhaan dhaba jedhameera kun Antonio Conteedhaaf yaaddoo guddaadha Frank Zambo Anguissanis sababa waancaa Afrikaatiin ji'oota lamaaf itti kan siqu taphataa kana ni dhaba Naapooliin tariiti amma dursummaa isaa cimsachuudhaaf yaaddoo keessa akka galuudha Baarseloonaan miidhamaan taphataa murteessaa dhabeera taphataa sana gidduu lammii Spain Pedriin miidhama maashaa isa mudateen yoo xinnaate ji'a tokko ol dirreeranii fagaata jedhamanii gidduu kanatti taphoonni gara 4 ta'an jala darbuu danda'u tokko kaardii akeekkachiisatiin kanas ta'u taphoota internaashinaalatiin booda gara taphaatti deebi'uu danda'a jedhameera Pedriin darbii El Clasicotiin kaardii diimaa yookaan akeekkachiisaa 2 argatee dirreedha bahuun isaanii yaadatamaa kun Baarseloonaan bara kana keessumattuu miidhamaan taphattoota akka Rafinha, Dani Olmo, Jan Garcia, Lewandowski, Gavi dabalatee taphattoota akka Ter Stegen hedduun dhabeera yaaddoo guddaa Hansi Flick daranuu itti hammeesseera jedhameetiin jira.